Ispoorteessitoota garee kubbaa miilaa magaalaa Dambidolloo tapha Pirimeer Liigii Oromiyaa irratti shaampiyoonii ta'ee deebi'ee fi magaalaa Dambidollootti simannaan taasifamee jira. Godina Qellem Wallaggaa bakka bu'uun Pirimeer Liigii Oromiyaa irratti hirmaachaa kan turan garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo fi Yuunivarsiitii Dambidolloo shaampiyoonaa naannolee Itoophiyaaf darban jiraattota godinichaatiin simatamanii jiru. Bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa injifannoo argamee fi ispoorteessitootaa fi jiraattota godinichaan baga gammaddan jechuudhaan ammallee milkaa'ina caalmaa fi uummanni tumsa eegalamee cimsee itti fufuu qabaa jedhan. Uummanni godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishii hawaasni yuunivarsiitii Dambidolloo uummata keenya bakka buutanii kilaboonni keessan waan injifataniif baga gammaddan baga injifattan irra deebiin jecha uummanni godina Qellem Wallaggaa akkasumas magaalaa Dambidolloo kilaboonni kun lamaan kan keessan kilabiin kan hawaasaati. Amaatii keenyaan asiin geenyee jiru. Leenjistoonni fi uummanni magaalaa Dambidolloo uummata ispoortiif aarsaa kamuu kaffalu uummata halkaniif guyyaa ispoortii jaallatu kilaboota kana lamaan cimsitanii dandeettii isaanii kanarra akka dhaban ispoortiidhaan godinicha beeksisuu fi kan hojjetan ta'us dubbatanii jiru. Har'a Oromiyaa bakka bu'anii Itoophiyaaf dorgomu bor immoo Itoophiyaa bakka bu'anii Afriikaaf akka dorgoman akka gootan carraa kanaan dhalattoonni godina Qellem Wallaggaa biyya keessaa alaa jirtan kilabii keessan bukkee akka dhaabbattan waamicha koo dabarsaa daandii jalqabne milkiin xumurree ispoortiidhaan yeroo itti godina Qellem Wallaggaa fi Oromiyaa akkasumas Itoophiyaa ceesifnu amma kanaaf halkaniif guyyaa waan jalqabne uummata magaalaa Dambidolloo fi uummata Qellem Wallaggaa qabanne galmi nuti hin geenye hin jiru. Qindeessitoota hawaasaa kanneen yaada isaanii kennanis milkaa'ina garee kanaatiif rakkoolee jiran mareen furuudhaan injifannoo boonsaan kan argame ta'uu himuudhaan ammas hirmaannaa hawaasaa gama hundaan cimsuun injifannoo caalmaan akka argamu hojjechaa jirraa jedhan. Rakkoo cimaachi keessa jiru buqqisnee baasnee salgaffaadhaa akka inni iddoo kana dhufu taasisneerra. Gammachuu kanaatiin immoo koree kana wajjin qindeessaan ture waan ta'eef daqiiqaatti hin fudhanne uummati kun affeerrii kana qopheessuudhaaf uummata Qellem Wallaggaa waa'ee ispoortiitiif kaka'echuun barbaachisu ofii isaatiin kaka'a. Har'as nu bukkee dhaabbata, boris nu bukkee dhaabbata. Sochiin jiru hawaasiif geggeessaadhaaf ogeessi wal argannaan rakkoo jiru caccabsaa deemna taanaa akka kana wantu fuuldura keenya dhaabbatu hin jiru. Mo'ichaan keessa baanee yaada anamma uummata kana tumsinee kaanee hin geggeessinaa himmoonaa injifanna waan hundumaatiin jedhee yaada. Ispoorteessitoonnis simannaa taasifameefitti gammaduu himuudhaan gara fuulduraattis milkaa'ina caalmaaf kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Simannaa isaanii taasisanii simannaa baay'ee ajaa'ibaati. Kanaan dura simannaa akkasii argee hin beekon waan namuu danda'e wanta akkasii baay'ee gammachuu miira namaatti bu'uudha kan natti dhaga'amaa jiru. Kun immoo assaayimentii cimaadha nuuf. Maaliif kana caalaa cimnee waancaa Itoophiyaatiif immoo akka hojjennu kan inni godhu. Kanaafiyyuu yeroo amma utuu tillaateen gammachuu kana keessaa bahuudhaan gara shaakala keenyaatti baanee annee jabaannee hojjennee isa kana caalaa amma akka hojjennee finnu nana mana isaaf baay'ee qophii guddaadha kan nu eeggatu. Kanaafiyyuu kanaan booda asirratti xiyyeeffannoon keenya. Godinni keenya ispoortiidhaani silayyuu beekamaadha. Liigii tokkoffaa asirratti yoo qophaa'etti bakka hawwattummaan isaa baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf ispeeshaalii hawaasa akkasitti bahee nu simachuun isaa immoo baay'ee hojii manaa nuu kennee jechuudha. Amma bakka hafuurri jiru yookaan tokkummaan jiru tiim ispiriitii gaariidha. Gara fiillafiitiitti milkoofna. Shaakala keenya immoo yeroodhaan jalqabnee hojii manaa keenya isa kana booddee immoo milkoofna jedheen abdii qaba. Dhumarrattis manni maree ispoortii godina Qellem Wallaggaa ispoorteessitoota garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidollootiif sirni beekamtii fi badhaasni maallaqaa taasifamee jira. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Qellem Wallaggaati.
Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhataniif sagantaan tiitoriyaalii gosa barnoota hunda irratti boqonnaawwan filataman irratti barsiisota filatamoo ta'aniin haala qormaata biyyaalessaatiif barattoota qopheessuu danda'uun ministeerri barnootaa viidiyoodhaan qopheessee dhiyeessee jiraachuu biiroon barnoota Oromiyaadhaa ibsee jira. Kanaafuu barattoonni sagantaa tiitoriyaalii ministeerri barnootaa barattoota qormaataaf qopheessuuf liinkii dhiyaate kanatti fayyadamuudhaan kompiitaraan bilbila harkaa yookaas androidii smaartii ta'an irratti barachuu ni dandeessu jedhee jira. Barsiisonni hawaasni barnootaa fi maatiin barattoota keenya deeggarsa akka gootaniif jechuudhaanis dhaamee jira. Liinkii viidiyoo qophaa'ee jirus fuula feesbuukii biiroo barnoota Oromiyaa fi ministeera barnootaa irratti kan argattan ta'uun ibsamee jira. Viidiyoo qophaa'ee kanas liinkii jedhameen erga seentaniin booda mata duree tiitoriyaalsi jedhu filachuudhaan bakka seerchi jedhu irratti kutaa hordofuu barbaaddan barreessitu. Bakka all CU yookaas immoo all subject jedhu keessa galuudhaan gosa barnootaa barbaaddanii filadhaa. Achiin booda maqaa gosa barnootaa viidiyoo irra jiru cuqaasaa yookaas kilik godhaa. Kana booda sagantaa tiitoriyaalii yookaas sagantaa cimsaa barsiisota ciccimoodhaan viidiyoodhaan isiniif dhiyaatu hordofuu dandeessu jedhee jira. Pakistaan erga Hindiin haleellaa qilleensaa irratti raawwatteen booda haaloo ba'achuudhaaf dhaadattee jirti. Pakistaan haleellaa Hindiin booda chaartera UN keeyoota 51 eeruudhaan mirga balaarraa of qolachuu ishee akka hojiirra oolchitu Hindiin haaloo akka baatu ibsitee jirti. Waraanni biyyattii ibsa baaseen yeroo bakkaaf haala ofii filatteen ajjechaa namoota nagaa fi sarbama birmaddummaa biyyaa irratti raawwate haaloo ni baatii jedha. Tarkaanfii barbaachisaa fudhachuudhaaf fayyama guutuu argachuus ibsichi eeree jira. Ibsi kun kan ba'e manni maree nageenyaa kan ministeera muummee Sheebaas walitti qabamuun walgahii gochuusaa booda. Ibsichi taatee yaaddessaan kun gocha waraanaa dabeessummaa fi lafaa ka'uun Hindi raawwatteen qaqqabee jedhee jira. Waraanni Paakistaan weerara Hindiirraa aggaamame qolateeraa jedhe. Jeettii fi diroonni 5 Hindii jalaa rukutee kuffisuus ibsee jira. Bulchiinsa Kaashmiir kan Hindiin bulutti haleellaa lubbuu namoota 10 olii galaafate hordofee Hindi Paakistaan irratti haleellaa misaayilaa raawwatte. Haleellaa kana namoonni 26 ta'an ajjeefamuun gabaafamee jira. Hindi buufataalee Paakistaanii fi bulchiinsa Kaashmiir kan Paakistaan jala jiru 9 irratti haleellaa misaayilaa raawwachuus beeksiftee jirti. Paakistaan iddoowwan 6 Hindiin haleelamuu amanuun ofiifis jeettiiwwan waraanaa Hindii 5 rukuttee kuffisuu ibsite. Hindi waa'ee kanaa waan jettee hin qabdu. Waraanni Hindii naannoo daangaatti haleellaa humnoota Paakistaaniin namoonni 10 ajjeefamuu ibsee jira. Paakistaan ammoo namoonni 26 jalaa ajjeefamuu 46 ammoo madaa'uu ibsite. Biyyoota ollaa niwukileera hidhatan lamaan gidduu muddamni kan ji'a darbe bulchiinsa Kaashmiir Hindiin bulu keessa haleellaa hidhattoonni raawwataniin turistoonni Hindii ajjeefamuu isaaniiti. Hindi hidhattoonni haleellicha raawwatan mootummaa Paakistaan waliin hariiroo qabu jettee jirti. Gabaasni kan BBC fi CNN'ti.